lolli waliin Itoophiyaa kufaati fi dadhabina siyaasaati jedhuun ogeeyyiin seera fi xiinxaltoonni siyaasaa TPLF bara haaraa Itoophiyaa sababeeffachuun Tigraay keessatti sagaleen dhukaasaa akka hin dhagaamnee fi bu'uuraaleen misoomaa akka deebanii suphamaniif dhukaasa dhaabee gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuuf ibsa baasee ture. Mootummaan Itoophiyaa waamicha nageenyaa TPLF dhiyeesseef hanga ammaa deebii kennuu baatus marii nageenyaa gamtaa Afrikaan durfamu irratti hirmaachuuf fedhii cimaa qabaachuu Muummee ministeeraatti aanaa biyyattii Dammaqaa Mokonnooniin gamtaa Awuroopaatti himuu ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Xiinxaltoota ogeessota seeraa fi falmitoonni mirga namummaa waraana kan ilaalchisuun xiinxala kennaa kan jiran yoo ta'u, ogeessi seeraa idilaa addunyaa fi gameessi dippiloomaasii UN obbo Baayisaa Waaqayyaa xiinxala BBC'f kenneen amma yeroo Tigraay koottaa ni haasofnaa jedhu mootummaan Itoophiyaa ammoo jarattiin dadhabdee jirti kanaaf nagaa barbaadde kanaaf itti fufnee cabsina kan jedhutu dhagama jechuun mootummaan Itoophiyaa maaliif akka cal'isee ibsa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti dargaggoota humnaan gara leenjii waraanaatti guuruun hammaachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Aanaa Darraa ganda Baabbuu Dirree magaalaa Adaree fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti rakkoon kun hammaachuus OMN odeeffateera. Namoonni hedduun fedhii isaanii malee bakka hojii idilee fi mana jireenyaa keessaa humnaan qabamanii gara leenjii waraanaa raayyaa ittisa biyyaatti ergamaa jiraachuu fi qabata deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun saamichi jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuus jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru dabalata qabna. Aanaa Darraa ganda Baabbuu Dirree Bachoo Waajituu Meettaa fi Ceekaa dabalatee gandoota baadiyyaanichaa hunda keessatti rakkoo wal fakkaatan uumamuu himuudhaan eegala maddim Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kun. Humnoonni mootummaa dargaggoota sababa beekamaan taaneen hidhamanii turan manneen hidharraa hiikuun humnaan gara leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun alattis hawaasni raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa taasisu jechuun dirqisiifamaa jira jedhuun jiraattonni aanaa Darraa magaalaa Adaree fi naannoo isii OMN dubbise. Taateen akka kanaa godaannisa dargiin nurra kaa'ee dabreen tokkuma kan jedhan namni obboleessi isaanii humnaan jalaa fudhatamee gara leenjiitti ergamuu himan tokko qaamolee aanaa fi godinaa bira deemanii iyyachuullee himuum. Qaamoleen mootummaa iyyannoo hawaasaaf gurra kennuu akka didan kan himan maddeen biyya keessaniif yoo duultan maal rakkoo qaba jechuun warra deeme dhiisatii isiniyyuu leenjii fudhachuuf of qopheessaa jechuun nutti qoosanii jedhuum. Aanaan Darraa gandi Baabbuu Dirree yeroo ammaa kanam rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu kan ibsan ammoo jiraataa gandichaa OMN dubbise kan biraati. Qonnaan bulaan aanichaa maasaatti ba'ee waan facaasee aramachuullee hin dandeenye jedhuum. Humnoonni mootummaa qabata deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun dhaadannoo lukkuu hamma lubbuu jedhuun midhaan callaa loonii fi mallaqallee humnaan jiraattotarraa guuraa jiraachuu himuum. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa hedduu keessatti rakkoon kun hammaachuu kan himan jiraattonni qaamoleen mootummaa namoota mana hidhaatii baasanii gara waraanatti erguun kan dida ammoo mana hidhaatii baasanii ajjeesuu fi dararuu hammeessuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yakkoonni maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun hawaasa nagaa irratti raawwataman hammaachuu fi kaabinoonni biyya keessaniif duulaa jechuun daa'imman xixiqqoo gowwoomsanii gara leenjitti ergaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gabaasaa turuun ni yaadatama. Irreecha baranaa haala ho'aan kabajachuuf gamtaan abbootii gadaa Oromoo marii bal'aa taasiseen haalduree fi qophiin xumuramee jira jedhan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa yaada har'aam Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennaniin haaldureewwan barbaachisoo fi qophii xumuruu malee hanga ammaatti ibsi kennan akka hin jirres himanii jiru. Dur yeroo ayyaanni irreechaa dhiyaatu gumiin abbootii gadaa ibsa baasanii guyyaa san labsu amma immoo maaliif hafe? Amma egaa akkuma beekamu inni fulbaanaa kun si'a irreessati irreessa kana immoo hojjetuuf immoo qophii haalduree maal akka barbaachisu waan kalee jiru san maal akka hojjetamuu malu qophiin xumuramee jira malee wanni hafe hin jiru. Haalli gaariin mijatee jira. Qophiin irreessaa hedduutu jira. Akkuma beekamu biyya keessa illee biyya alaa illee hirmaattonni hedduutu irratti hirmaata. Darbee immoo olloonni keenyallee irratti hirmaatanii kanaafuu wanna barbaachisu karaa nageenyatiin darbee waan rafee immoo karaa uummanni keenya akkamitti akka dhufu akkamitti akka irreessa kana akka duraanii maal akka hojjetu
akkaataa keessummaa biyya alaa kan biyya keessaa itti simatan akkaataa foolleen gadaa Oromoo irratti hirmaatu akkaataa gaachanni sirnaa irratti hirmaatu akkaataa immoo warri naga eegsisoota illee irratti hirmaatan kun qindoominaan sektara mootummaa qaama dhimmi ilaalu wajjin mariin xumuramee hojjaa duraatirraa kaasee waaqatee ifatti hin baaka jedhu irratti walii galle malee tani asitti wanni ibsa baafne hin jiru. Barreessaa gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa tuulamaa kan ta'an Goobana Hoolaa Irreessoo yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin guyyaan irreecha baranaa dhayaa Oromoo ilaaluun murtaa'eera kan jedhan yoo ta'u guyyaan kun ammoo wiixata dhufu waltajjii guddaa gamtaan abbootii gadaa qopheeffateen kan ibsamu ta'aa jedhan. Jiini fulbaanaa waggaa waggaan ji'a irreechaa ta'uun osoo beekamee jiru irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadiifillee dhayaan Oromoo ilaalamee murtee dhayaa Oromoo irra dhaabbachuun gamtaan abbootii gadaa Oromoo fi sagliyyaa gadaa tuulamaa guyyaa kan beeksisu ta'aa jedhanii jiru. Ammasitti garuu akka dhuunfatti an guyyaa kana jedhee labsuu hin danda'u jedhan. Tole irreechi baranaa kan hora Finfinnee yoomi kan hora Harsadeedha ammoo yoomi? Dhawaan laalamee waarrateetti murtaa'ee jira. San amma kophaa kiyyatti wanna himuu moti. Waan gamtaan abbootii gadaatii fi waan sagliyyaa gadaa tuulamaa guyyaa hojjaa duraa waan ibsatti kennu malee amma wanni dura deemee dura kaatee waarratee wanni kana jedhu jiru guyyaa san eeggadhaa. Qophii taasifameen akkaataa keessummoota biyya alaarraa dhufan itti simatan hirmaannaa foollee gadaa Oromoo dhimma nageenya fi dhimmoota adda addaa irratti mariin bal'aan taasifamee jiraachuus ibsanii jiru. Dhimma hirmaannaa uummataa fi nageenyatiin wal qabatee seektara mootummaa qaama dhimmi ilaalu wajjin mariin taasifamuun haal dureen xumuramee jiraachuus abbaan gadaa Goobana Hoolaa dubbatanii jiru. Foollee Oromoo kanaan dura ijaaramee ture kan Finfinnee karra shananiin hirmaatota irreechaa galchuun kan irreecha hora Harsadee irratti hirmaannaa nagaa eegsisu irratti bobba'u wajjin marii taasiftanii jirtu jennee gaaffii gaafanneef deebii yoo kennan foollee gadaa Oromoo wajjin marii bal'aa taasifnee jirra. Namoonni dhuunfan gurmaa'anii nutu foolleedha jedhan tokko tokkom karaa marsaalee hawaasummaa dhimma irreechaa irratti yaada kennataa jiru jechuun deebisan. Irreechi baranaa karaa nagayaatiin akka kabajamuuf naga eegsiftoonni bifa qindoomina qabuun irratti akka hirmaatan qaamota mootummaa wajjinis marii taasifnee jirra jedhan. Hirmaannaa uummataa daangessuu fi uggura adda addaa raawwachuun danqaan mootummaan kanaan dura taasisaa ture akka hin mudanneef wanti dursitanii mari'attan jira jennee gaaffii gaafanneef deebii yoo laatan abbaan gadaa Goobana Hoolaa eeyyen mari'annee jirra. Uummanni Oromoo bifa kamiin akka hirmaatu uffata aadaatiin faayamee maal qabatee akka bahuuf qophii taasifnee jirra jechuun deebisan. Sirni gadaa hambaa addunyaa ta'uun galmaa'eera. Kana galmeessisuu keessatti qoonni abbootii gadaa hayyoota fi mootummaa jiraatus dhimma sirna gadaa fi irreechaa irratti kan dursee ibsa laatu gamtaa abbootii gadaa Oromooti jedhan. Xumura irratti barreessan gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa tuulamaa kan ta'an Goobanni Hoolaa dhaamsa dabarsaniin ummanni Oromoo kan biyya keessa fi ala jiraattan baga waggaa haaraa fi irreecha geessan jechuun ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Bara haaraa geessanii fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'uun jaa. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa barreessaa gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa tuulamaa ta'uun cinatti walitti qabaa yaa'a irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii ta'uun tajaajilaa akka jiranis himanii jiru. Oduma qabateen irreechi baranaa yeroo uummanni Oromoo waraanam qaala'insa jireenya fi hongee beelatiin hubamaa jiru kanatti dhufe waan ta'eef rakkoon kunneen irreecha irraa uummata keenya duubatti deebisuu hin qabu jedhan qeerroon baa Oromiyaa magaalaa Awwadaa fi Qobboorraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatan. Hawaasni Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa golee afran irraayyuu walquba qabaachuun karaa danda'u wal jabeessuun bahee bifa ho'aa ta'een kabajachuu akka qabu dhaamanii jiru qeerroowwan kunneen. Nu akka qeerrootti qophii barbaachisu hundaa xumurannee jirra kan jedhan qeerroon Qobboo uummanni Oromoo guutuun bifa qixa ta'een bahee akka ayyaanicha kabajatuufis hojiiwwan uummata kakaasu hojjechaa jirra jedhan. Oromoo rakkoowwan bara kana dhufan adda addaa fi akka sabaatti qabu hundumaafuu jilbeeffachuun qabu. Akkuma kana dura uffata aadaa isaatiin faayamee irreecha magaalaa Finfinneetti bahee eenyummaa isaa fi miidhagina isaa addunyaatti agarsiisuu akka qabu dhaamanii jiru. Kutaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti kaabineewwan akkuma bira dabre baajidhaan deemtu jechaa jiraachuu quba qabaachuu kan himan qeerroon Awwadaa Oromoo waan isarratti hirmaachuuf hayyama namuutu gaafachuu akka hin qabne kaabinee fi dabballoonnis ta'ee qaamni kamuu beekuu qabaa jechuun hubachiisanii